Akkam jirtu ashama harka fuune kabajamtoonni Oromoonni addunyaarra jirtan nagaa fayyaa isiniin jenna. Torbaan naanna'ee walitti deebine torbaan kana maaltu jira? Waan joorra waan ijoo irraa wal mari'achuu fi wal yaadachiisuudhaaf gaarra kan dhiyaadhe nagaa fayyaadha. Oromoonni keenya ka torbaan kana keessa dhukkubsatan Rabbi isaan haa aafiyu. Rabbi isaan haa fayyisu. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Warri immoo rakkatan rakkoo hiyyummaatillee warri gartee rakkatanillee Rabbi rakkoo isaan haa baasu jechaa torbaan fayyaa torbaan gammachuu torbaan gartee jijjiiramaa Rabbi nu haa godhu. Kanaaf wantoota jiranirraan isinii tuquu barbaada. Akkuma beektan gaa maaltu jira ajandaani Itoophiyaa keessa maaltu jira? Ajandaan torbaan kana Itoophiyaa keessa jiru maali? Ka Oromiyaadhaa maali? Ka Itoophiyaa san ajandaa Tigraay, ajandaa Finfinnee, ajandaa Oromiyaa, ajandaa naannolee akka Somaalee jennee adda fuudhuu dandeenya jechuudha. Naannootti Itoophiyaan naannootti maal keessa jirti kajoo takka irraa laalla. Tatti aanugaa maal laalla? Naannoon Amaaraa hoo maali jirti? Naannoon Amaaraa maali jirti waan joos irraa laalla. Naannooluma Itoophiyaa naannolee keessatti naannoo Tigraay, naannoo Amaaraa, naannoo Oromiyaa fi naannoo Somaalee maali jiran torbaan kana keessa hajoo irraa laalla. Sanbira gizee kunne Finfinneen akka magaala Finfinneetti hoo maaltu irraa deemaa jira hajoo ni laalla. Sanbira gizee kunne addunyaan hoo dhimma Itoophiyaadhaa maal jechaa jirti hajoo laalleeti. Sadaffarratti qabsoon ummata Oromoo waraana bilisummaa Oromootiin geggeeffamu eessarra jira? Ummanni hoo qophii maal godhaa jira? Hajoo irraa tuttuquu barbaade. Kabiraa ammaasoo sagalee akka addunyaatti Oromoonni warra hidhamtoota mana Suudii jiraniif miikaa uffatanii sooshaal miidiyaa irratti tahaa jiran kuni dhageettiin isaa maal fakkaata? Kallattii kamii jijjiiruu qabna waan irraa jiru haga kanarraan dubbachuu deema dhimma addunyaatiis. Kanaaf turtii gaarii isiniin jaa. Wanni gammachuudhaa gaafa dhageenyu Tigraay irraa eegallaa. Tigraay irraa wanni barannu ummanni waliigalee gizee hundaa'u injifataadha. Ummanni xiqqaa fi guddaan qabu. Ummanni nama biliyoonaan lakkaa'amu ta'uu hin qabu. Nama lakkoofsa xiqqaa ta'uu hin qabu. Ummanni halaalamu. Ummanni hangi jiru sun waliigaluudhaan laalama. Tigraay maal nu dhageesseef jirti? Ortodoksii Itoophiyaa hajaamu kana addaa murtee jirti jechuudha. Ortodoksii Beetakiristaanaa Tigraay hamataa isaa afaan isaatiin achitti hordofatan murteeffatanii dhaabbatanii jiran. Akka ka Oromiyaa Beetakinatii Oromiyaa jaarra ja'anii Qees Balaayifaan amma dura jalqabanii hara dhaaban osoo hin ta'in ka jalqabamee xumurame ta'uu torbaan kana nu garsiisanii jiranii. Baga Itoophiyaarraa fottoqanii of dandahuu mootummaan isaanii mirkaneesseef jechuun barbaada. Nutis akka Oromootti kanarraa fakkeenya fudhannee hojii guddaa nu eeggatu hojjechuu qabnaan asumaan warra Ortodoksii Oromoota tahaniif dhaamuu barbaadaa jechuudha. Lammaffaan Tigraay irraa maaltu jira hoottee manni maree dhimma Islaamaa naannoo Tigraay kana booda dhibbatti walitti dhufeenya Itoophiyaa wajjin qabnu murree jirraa jiyaarra ifatti dubbatanii jiranii. Duraan mana maree Oromiyaa jira garuu mana maree Itoophiyaa janiiti kan Islaamaa jira sanii wajjin hojjetanii waliin dhimma siyaasaa amantirra dhimma siyaasaa amantiin mootummaa gargaartuu irratti waliin gargaaraa turanii. Kana booda nuti completely Itoophiyaadhaa wajjin hin hojjennu jaanii ejjennoo isaanii ibsanii jiranii. Haa galatoomanii baga bilisummaa isaaniitiif baga milkaa'anii. Nutillee manni maree dhimma Islaama Oromiyaa kanarraa baratee hojii isaaf eeggamtu hojii isarraa eeggamtu ummanni Oromoo isarraa eeggatu akka hojjetuuf asumaan itti dhaammachuu barbaannaa jechuudha. Warri of danda'e amantii ofii biyya ofii keessa geggeeffachuu danda'e
baga gammaddan jennee warri immoo amantii fedhe biyya ofii keessatti geggeeffachuu barbaadu rabbi haa milkeessu jabaatee namni kun qaamni kunis hojjetu qaba. Oromiyaan yoon jiraanne Oromoon amantii ortodoksii hordofu, Islaamaa hordofu, waaqeffannaa hordofu bakki inni dura geggeeffatu hin jiru jechuudha. Har'a addunyaan amantiin osoo hin ijaaramin biyya ijaaramtee waan jirtu ta'eef Oromoon bakka fedhe jiraatee amantii fi geggeeffachuuf Oromiyaan jiraachuun irratti dirqama waan ta'eef Oromiyaa ijaarrachuudhaaf adda dureedhaan uummanni Oromoo tatee akka ka'uun asumaan dhaamuu barbaade. Kanaaf Tigraay kanarra jirti torbaan kana dabarsitee jechuudha. Finfinneenoo torbaan kana maal harkaa qabdi hoo jettan namni tokko bilisiginnuma keessaa gabbahee haa jiraatu karswaanna farswaa jee dubbatee uummata timee qushaa naannoo Finfinneerraa garaa isii darsaa dabbuqa garaa isii guuttatteet naannoo Finfinneerratti qushaasha tuftii garte naannoo ummata naannoo isirraa garaa guuttattee deebitee hamaaqa qushaasha xuraawaa ammoo ummata naannoo isirra tuftii jeeti dubbate namni tokko bilisiginnarraa gabbee dubbate. Maaliif bilisiginnaa san keessaa ummata haquuqamu ni jira tokko waan ta'eef gabbee dubbate. Kana dhaabuu qabdii Finfinneen ummata naannoo isii Oromoota naannoo isii jiru san ummanni diina amaarrootaa dacha keessa wal qabamee tatta'a waan ta'eef tokko. Lammata kaabinee naannoorraa biyya saamtee cubbamtee uummataan jibbatamteetu aangoo guddisanii fi uummatarraa ol siisanii achi wali qaban waan ta'eef uummanni cubbuun hangi kun achi wal ga'ee waan jiruuf uummata naannoo sanii itti taphatu jiran jechuudha. Xuraawaa akka galaanatti keemikaala achi keessaatti gallakkisanii horiidhaan akka hin jiraanne qonnaa qotanii kan jiraanne bishaan achirraa bahu akka itti hin fayyadamne godhanii balleessan jechuudha. Uummanni badiidhaaf handhuura Oromiyaa irra tattaa'u kun kana gabbee darsa garaadhaa guuttataniiti xuraawaadhaan uummatarraa garaa guuttataniiti uummata xuraawaan balleessu jirti. Finfinneen kun dhaabbatu qaba jee waan dubbateef Amaarri jeenosaayitii nu qabsiisu jirtaa jedhanii miidiyaa isaanirra xiyyu jiran. Garuu miidiyaan keenya dubbiin tun dubbii dhugaatii nuu laalamuu qabdi. Mootummaan dhagahuu qaba. Dabree hoo addunyaan dhagahuu qabdi. Dabree hoo uummanni Oromoo kana beekee qabsoodhaaf daran akka diru daran cibsee hamaaqa qushaasha diinni Finfinnee naannoo isiitiin balleessu jiru san irraa dhaabuuf humna oowwifachuu qabna jennee miidiyaarraa illee mariin goone cal jenneetuma itti laalle. Garuu Amaarri jecha tokkicha kanarraa jecha tokkicha dhugaa kana balleessuuf jecha kumaatama miidiyaa kumaatamaan iyyuu jiranii jechuudha. Tokko dubbii bareedduun Finfinneerraa dhugaan itti himamte tanaa gabbahee jechuudha. Tabiraa mariin siyaasaa biyyoolessaa mariin bilisiginnaa biyyoolessaa fashalaa'uu wanni takka himaa jirti. Har'a warri bilisiginnaa fi warri Amaaraa paartii mikir beet jedhanii hajaarratan akka ijaanitti wanni tun kuftee akka jirtu dubbatanii agarsiisanii. Kanaaf mariin isaan gaggeeffatuu deemanillee Finfinnee keessatti paartileen Itoophiyaa ijaaruu deemtu marii godhuudhaa kaatellee kuftee akka jirtu Finfinneerraa oduu dhagahamte jechuudha. Kabiraa wanni hamaan torbaan kana dhagahame naannoo Amaararraa. Naannoon Amaaraa faannoo humni jaamtu hizbaawii haayilli humna ummataa jedhaniiti ijaaramtee jirti jechuun naannoon humna ummataa hin qabnu Oromoon. Humna ummataa hin qabdu Oromoon. Maal qabdi? Poolisii mootummaaf hojjetu qabdi malee humna ummataatiif jee hajaarame hin qabdu jechuudha. Duuba naannoo Amaaratti humna ummataa hizbaawii haayilii jechuun faannoon 1,100 takka leenji'ee jira. Leenji sanirratti itti gaafatamaan qeeroo deemee leenjisu maal jaa jira? Faannoo sanii maal jaa jira? Namni amata 18 haga 45 jidduu jirtan hundi keessan leenjii waraanaa bu'uura ta'e fudhattanii Itoophiyaa diigurraa baraaruu qabdanii humna lamarraa kamiif kam TPLF fi Onagirraa waborraa baraaruu qabdanii jeet itti dhaamaa jira jechuudha. Kanaaf Amaarri mootummaan naannoo Amaaraa guutuu deeggaree meeshaa waraanaa kannee fi qoonqoo kannee fi ammoo ummataa ijaarame an keessaa harkan qabu siyaasa isaa haasanii galu. An keessaa harkan qabu
fedhii ummataatiin ummanni ijaaramee jira. Mee fedhii ummataatiin Oromoon yoon hin ijaarameetti maa abbaan araddaa takka keessatti ummata akkasii ijaaramumaa ittiin dhiifa. Gartanii kanaaf lafa jala Abiyyi Itoophiyaa gara nagaa kara siyaasaa kanaan ijaaruu gisee dadhabu. Humniti Itoophiyaa ijaaruu barbaaddu Amaara waan taateef humna hidhannoo cimaa Itoophiyaa ijaaruu barbaaddu takka hundeessuu qabna jee Abiyyi bajata Oromiyaan qabdu hunda qabeenya Itoophiyaan qabdu hunda achi dhangalaasaa jira. Ummata Amaararraa qabeenya ummata Amaaraatiin jee faannoo achi leenjisu jira jechuudha. Kanaaf faannoon achirra maal jetti? Faannoo qofaa miti. Iskandar gaazexeessaan kun Jawaar wajjin hiikame qabsaa'aa keenya Jawaarii wajjin hiikame obbo maal janiin Iskindir Naggaadhaatis achirratti argame maal jaan faannoon ka'umsiisii Amaara ta'us dhumtiisii galmiisii Itoophiyaa ijaaruudha jee dubbata. Kanaaf mootummaan federaalawaa waan deemee Tigraayis dhuunfachuu dadhabeef Oromiyaadhaas tasgabbeessuu dadhabeef faannoon yeroo gabaabatti Tigraay deemee mootummaa Tigraay san guutumaa guutuu dhuunfatee as deebi'ee waboo jaamtu tana dhabamsiisuu qabaa jeeti ibsa kannee jechuudha. Ibsa kannee jechuudha. Kun maal si garsiisa? Maaliif kana godhee jennaani? Faannoon naannoo Amaararraa haatu malee kaayyoon isii galmiisii Itoophiyaa ijaaruudha. Itoophiyaa takkitti deebisee ijaaruudha waan ta'eef naannolee lameen tana keessa jira humni Itoophiyaa diiguu fedhu. Humni Itoophiyaa takkitti hin barbaannu jedhu as keessa waan jiruuf humna kana lameen ifarka galchuu qabnaa jedhanii jiran. Kanammoo Abiyyi harka lafa jalaatiin duubaan qabeenyaan loojistikii meeshaa akka gaarii dhiyeessaafii jira. Maaliif? Karaa nagayaatiin waan Itoophiyaa takkitti deebisuu dadhabeef. Addunyaanis kana dhaabii waan jetteeniif humnaan yoo ta'e immoo addunyaan kan humna qabu qofa waan deeggartuuf humna faannoo ijaaraa jira. Abiyyii fi mootummaan naannoo Amaaraati kanaa jira. Ijaaramuu qofaa miti adda dureen Oromiyaa seenne ni dhabamsiifnaa waboo fi TPLF ni dhabamsiifnaa jiran. Kana jechuun maali? Qurxummii ummata Oromoo dhabamsiifna jechuudha. Waboon qurxummii bishaan keessa galu dura bishaan goggoysuu qabna akka Oromiyaatti ta'anii wanniin maali Alamuu Simee jee maal ta'uu deemti jechuudha. Amaarri dhufee ummata Oromoo gogsee akka ifii fedhansan akka Minilik Oromiyaa cabsee bitatetti ammaas humni faannoo jamtu Oromiyaaf qophaa'aa akka jirtuun isinii dhaamuu barbaade. Waan kanaaf deebii gahaa miidiyaarratti argachaa jiru waan ta'eef isinitti himee jechuudha. Miidiyaa shabboo qofa irrattiin haasawaa Iskandar kabaasee dhiyeessu argee OMN irratti hin garree, Keelloo irratti hin galle, Hegeree miidiyaa irratti hin galle, haasawni sun haasawaa ulfaataadha. Akkasumas sooshaal miidiyaa Oromoo irratti hin garree. Kanaafin akka Oromoon dammeetu akka if yaadattan ni beeytanii akka if yaadattan jechuuf isin dabarsee kunis waan hamaa naannoo Amaararraa nuti as deemu jiru. Gara naannoo Oromiyaa gisee dhufnu Shimeen Abdisaadhaa naannoleerra zooraa jira. Naannoo keessa naannawaa jira. Maallaqa Oromoon biraa agabdee bajata ummata Oromootiif federaalli lamadee kasnaa mootummaa naannoo Oromiyaadhaa maqaa ummata Oromoo ittiin gargaaruuf dhufe keessaa baasetti naannoo Somaalee, naannoo Afar, naannoo Amaaraa, naannoo Beenishaangul Gumuz geesse. Maaliif geesse? Waan kanarraa ibsi nu kannamuu qaba waan jeefi waan kan isinii kaase. Ummata saniif yaadee hin geessine jechuudha bakka san maallaqa inni. Maallaqa ummata Somaalee rakkateef yaadee hin geessine haasinii galu. Osoo ummata saniif yaade nutis ummata keenya ummata kuushi guyyaa tokko deebi'anii nu gargaaranii rakkoon qabu ture. Garuu wanni inni godhuu deemu maali? Naannolee Oromiyaa tana keessa humna sossoo'u waboo marsanii qabuudhaan faannoo wajjin marsanii qabuuf naannolee tana hunda keessaa humna hidhate itti fiduuf deema jechuudha. Kanaaf naannolee humna federaalaa maqaa poolisii federaalaa jedhuun naannolee tana keessa humna waraanaa raabsuu deema. Humna waraanaa saniif qallaba achi dhiyeesse jechuudha maqaa ummatoota naannolee jechuuti. Qallaba bajata achi qopheeffate jechuudha Shimeen keessan. Shimeen warra abbichuu
naannolee Oromiyaa marsanii waboo sochii har tokko akka isaanii akka yaada isaaniitti har tokko akka naannolee dhangalanii nu jalaa miliinee adamsinee qabuuf bajata if dura geeffatanii ergatanii jechuudha. Kana milikeetan isinii agarsiisa. Dheengadda Shimallis Abdiisaadhaa mootummaa naannoo Somaaleetti gargaarsa godhuuf dhaqe. Arra maaltu ta'e Somaaleetti? Maaltu ta'e fonqolchaa ta'e jechaa oduun dhagamti. Fonqolchaatu mootummaa Mustafee Habashii Mustafee Amaara irratti ta'e jecha dhageenye jira jechuudha. Miidiyaadhaan gabaase. Maal jechuu dubbiin tun dhuguma fonqolchi ta'e jira. Maalleen dheengadda dhaqe mootummaa dheengadda uummataan gargaarii jedhanii nagaan hojjetu jiru arra akkamii fincilli torbaan tokko osoo hin gahin guyyaa 3 keessatti irratti isinii galee maqaa fincilaatiin baja federaala fuudhanii geessuu deeman jechuun humna federaalaa ammaa huneqanii jiran humna federaalaa guddaa bajata turaan ichi kaatanii jiran humna ifii geeffatan amma eessaan seenuu deeman gara Nageellee Booranaatiin asiin gara Baaleetiin asiin gara Canaaksaniin asiin gara Mi'eessoo fi Mulluutiin seenuudhaaf deeman jechuudha Oromiyaa. Kana wanni deemu jiru. Gumuus akkanumatti hojjetanii naannoo Amaaraa completely ifatti miidiyaa nu himanii jiran jechuudha. Kana shimeen godhaa jira. Kanaaf qabsoon Oromoo horee maal ta'uu qabdiidha amma. Qabsoon Oromoo maal ta'uu qabdi? Humna mootummaa Itoophiyaadha. Dura ejjettu ni qabna itti abdanna shakkita kan qabnu maaliif nuti Oromoon ummata miliyoona 60 eegatee humni Oromoof qabsaa'u miliyoona 60 irraa ba'ee Itoophiyaan miliyoona 110 miliyoona 40tu yoo waliigalee Oromoo dura ejjetee hin danda'a jechuudha miliyoona 20 caala waan ta'eef kanaaf humna guddoo qabna. Humna kana dura dammaqinaan ejjetu qabna. Yoo qarshii takka Oromoon bakka jiru baase qarshii miliyoonni 60 taankii meeqa bita? Hanga irratti waboon taankiin hidhanne maaliif hin hidhatin? Kun itti yaadamuu qaba. Mechanized godhuu qabna. Humna waboodha mechanized godhuudha qabna. Maaliif? Abiyyi maqaa siyaasaa karaa nagaatiin Itoophiyaa ijaaru waan dadhabeef humna faannoo Amaaraa duuba dhukatee naannolee Itoophiyaa ijaaruu feetu hunda dabalatanii Oromiyaa dhabamsiisuudhaaf adda dureedhaan xiyyeeffatanii jiran. Already Tigraay addunyaan harka keessa galfattee jirti akka isaan hin dhabamsiifne tumsa addunyaa argatee jira Tigraay. Garuu hagaarraa qabsoon Oromoodha tumsa addunyaa argachuu hin dandeenye. Kuni maalirraayi Oromoon humna isaa addunyatti hin garsiifanne jechuudha. Hin garsiifne addunyaan humna Oromoo agartee humni kuni gaanfa Afrikaa balleessaa gizeen tumsineeti. Karaa nagaatiin akka uummanni kun fixatu goona jettee addunyaaf nuuf hin dhaabbanne jechuun garraa. Kana humna teenya nuutu ittiin garsiisine addunyaa. Taankii 5 qarshii takka buufnee taankii 5 hidhachiisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf humni qabsoo Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa uummanni Oromoo gandatti addunyaarra akka jirrutti jaaramne leenjii waraanaa fudhachuun maallaqaan gargaaruun hidhannoo waraanaatiin nyaataan uffataan waboo bira yeroon ejjennu ammaa wanni nuti as deemu jiru waan ulfaataadha waan ta'eef kana haala duraanitti duru caalaa saffifnee humna ulfaataa tana humna gituun qopheeffannee firraa jiiguu qabnaa dhaamsin nu kan nu deemu. Kanaaf humni teenya addunyaan agartee akka tumsa gootuuf godhu qabna haga irraa addunyaan nu dhaabbanne. Kanan qabsoo Oromootiif dhaamuu barbaada. Kana bira gisee kunne waa'ee addunyaarraan dubbadhee goolaba. Addunyaan maal nuun jechaa jirti? Mariin nageenyaa Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa jidduu gaggeeffamu jiru karaa nagaa haala bu'aa qabeessa tahaa jira. Eenyu jedhe? Dubbi himtuu UN Aminaan jettee jirti. Itti aantuun Antoonii Guterres jettee jirti. Ameerikaan ergama addaa amma Finfinneetti erganii har'a guyyaa 2 achi jira. Isaanis jedhanii jiran Keeniyaatti mariin siyaasaa gaggeeffamtu Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa jidduu bu'aa qabeessa taatee jirti jedhanii jiran. Kana addunyaan akkasitti hubataa jirti. Mariin siyaasaa naashinaal diyaaloogin Tigraay fayyaddu
mootummaa Abiyyi fayyaddu gaggeeffamaa jirtii jan. Siyaasa biyya sanii, siyaasa Tigireetii fi siyaasa Tigraay fi siyaasa bilisiginnaa qofa godhaniit addunyaan laalaa jirtii jechuudha. Uummata Oromoo akka galaanatti dhumu jiru, Amaarri ni dhabamsiifna jee itti qophaa'u jiru, humna teenya nuti if garsiifannee addunyaan akka jaalalaan osoo hin taane dirqamaan dhuftee uummata kana karaa nagaatti akka isaan deebisan godhuuf humniti nurra jirtu ammallee daran cimuu qabdi. Miidiyaan keenya hidhachuu keenya irratti aktiivistoonni keenya Oromoon hidhatu irratti xiyyeeffataan jiru. Amman gizeen argee waa'ee hidhaa Saa'udii qofa, waa'ee waan hin taane jaalala maarree kana taphanna gizee kana hin jirru nuti. Oromoon akka Oromootti kanii addunyaa irra ni jiraannoo ka barbaannu taate xiyyeeffannaan keenya uummanni kamitti hidhatuu qaba. Hidhannaa lafarratti argamtu argisiisuu qaba kajoo irratti aktiivistoonni miidiyaan akka gaariitti yeroon hojjetuu qabu ammaa jeetiin amana jechuudha. Kanaaf mariin siyaasaa TPLF fi mootummaa Itoophiyaa jidduu gaggeeffamaa jirti. Gaafa bu'arra gahan ifa nu baasanii eega wanni kutte huy jennee mudhii cuturra amma nutis dhimmi siyaasa Itoophiyaa nu garsiisnu nu ilaallataa addunyaan xiyyeeffannoo nu kanni qabdi jechuudhaaf amma humna teenya hidhannoo teenya cimsinee itti garsiisuu qabnaan isinii dhaamuu barbaada. Kabiraa mana hidhaa Saa'udiitiif sooshaal miidiyaan Oromoon itti fayyadamtu miikaa kaachuudhaan sagalee uummata hidhamtootaaf tahaa ture baay'ee torbaan kana keessa oowwee ture. Garuu kadhagahuu hin argamne. Nama sooshaal miidiyaa kana dhagahuu hin argamne jechuudha. Kanaaf duuba eega dhagahitti hidhamne maal godhuu qabnaadha nama. Akka mootummaa Itoophiyaatti uummanni Oromoo yaada isaa, rakkina isaa uummata rakkateef ibsatee miidiyaan ibsatee sooshaal miidiyaa qabuun ibsatee silaa miidiyaa afaan nu qabanii jiranii sooshaal miidiyaa qabanii ibsatanii jee mootummaa Itoophiyaa kaifiin johuun dhagahee Shimallis Abdiisaa akkana deemee rakkina furuudhaaf deemu kun rakkoo Oromoo Suudii keessa ciqqachuu jiru tana furuu miti dhagaheetu sirriidha jee dhageettiin hin kennine jechuudha. Dabree mootummaan Suudii dhagahee uummanni iyyuu kun sirriidha. Rakkoo tana keessa jiru, rakkoo tana uummata naqaa jiru uummata mootummaa Itoophiyaati. Kanaaf dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu uummata kana narraa fuudhee karaa itti bakka itti haa godhu. Ani lubbuudhaan uummanni kun asin narraan dhumini, uummanni namni bilaashitti asit dhumeen qisaasamini jee mootummaan Suudii iyyansa keenya dhagahee addunyaan nuun iyyan. Ani khadide mootummaa Itoophiyaa rakkoo tanaan uummata fixaa jira. Ani seeraan kabachiisu jira. Kanaaf seeraan uummanni lubbuun namaa baduu hin qabdu. Dhaabbanni mirga dhala namaa akka UN Human Rights Watch fi UNHCR dirmadhaati uummata kana na keessa asii fuudha bakka itti seeftaan geessaadhaa jee hin iyyanne dhagayitiin arganne jechuudha. Sadaffaa UNHCR Human Rights Watch iyyansa keenya dhagahee akka mootummaa Itoophiyaatii fi akka mootummaan Suudiidhaa waan takka godhan nuuf dubbataan jiran gartee. Kanaaf dhagayitiin arganne jechuudha. Maal godhuu qabnaadha. Kanaaf anamma akka furmaatatti dhagayitii argachuudhaaf maal godhuu qabna kaja'u nuti lafa buusuu qabna. Sooshaal miidiyaarraa sagalee teenya lafa buufnee godhuu qabnaadha. Akkamitti koomunitiin Jiddaa, koomunitiin Riyaad, koomunitiin warri beekamtii qaban, koomunitiin addunyaarra jirtan imbaasoota jiran kanatti hiriira mormii lafarra qabatama ta'e agarsiisuudhaan itti dhiyaachuudhaan iyyachuudhaatu dhagayitii fiduu malaa jeetiyyaata. Yoo sun dhagayitii fiduu baatte dhagayitii biraa tooftaa biraa jijjiirree akka uummanni sun dubbannee tuma miidiyaarra dubbannee torbaan peestaalaa goonee dabroo son ta'e wanni dubbanne nuu dhagahamte moo nuun dhagamne qabsoo godhaa jirru bu'aa fidaa jirti moo bu'aa fidaa hin jirru jennee tilmaamaa tooftaa itti jijjiiraa deemuudhaatu nu barbaachisa jee waaniin amanuufin namuutis kun dhugaa lafa jirtu waan taateef miidiyaarraa lafa buufnee jaarmiyaa keenya gandatti waliif finnee sagalee uummata kanaa imbaasii dura baanee agarsiisuu qabnaa jechuudhaan isin yaadachiisuu barbaade. Torbaan itti aanu sagalee warra hidhamtoota Suudiitiif lafarratti agarsiisuudhaaf akka Oromoonni qophooytaniin isin dhaamuu barbaade. Torbaan jiru
wanni ijoon waan kana dhumarra goolabbiin isinii godhu ummanni Oromoo dhugumatti yoo waboo bira ejjete guyyaa 3 kaayyoo barbaadu san galmaagoon guyyaa 3 ittiin fudhatu waan ta'eef Israa'el lola guyyaa 6tiin bilisummaa isii golobatti. Guyyaa 6 seenaa addunyaarra jira. Lola guyyaa 6tiin bilisummaa Israa'el golobde waan ta'eef Oromoon ammallee hin kaane hin ejjenne humna ni qaba. Humna qabu itti fayyadamaa hin jiru. Humni Oromoodha kani bahuu qabu. Maalleen Oromoo qabahuu qabu. Beekumsi Oromoo qabahuu qabu. Waraana bilisummaa Oromoo tumsurratti waan ta'eef ammallee Oromoon humna isaa beekumsa isaa fi maallaqa isaa qabsoo isarra baasaa hin jiru. Kana hatattamaan itti dammaynee akka baafnu jaarmaa jaarrannee lafa jala jaarrannee jaarmeenyi keenya akka waan kana lafarratti hojjennee beekumsa qabnu maallaqa qabnuu fi humna qabnu waraana kanaaf galtee goonee waraanni kun guyyaa 6 guyyaa 3tti walabummaa Oromiyaatiin akka galu bilisummaa Oromoo akka dhugoomsuun isinii dhaamuu barbaada. Humna ni qabna nuti ittun hojjetanii hadaraa waaqaa haa dammaqaan isiniin jaa itti hojjedhaan isiniin jaa horaa bulaa torban gaarii isinii haa ta'u nagaatti.